Masuna gashin jedhama. Qeerroo magaalaa ana gimbichurra inni kana gimbichuuturra jechuudha. Baga geenye gaa ayyaana horsadii geenye jirra. Mee maaltu sadaqaama guyyaa hadhaa kabaja guyyaa har'a laalchise? Guyyaa har'aa kabajuudhaaf guddaan gammade. Ayyaanni kun ayyaana bilisummaati uummata Oromooti fi bara kana akkatti bareedni uummanni Oromoo tokkummaadhaan ayyaana kabajuu isaatiitti keessattuu ayyaana horaa Finfinneetti irratti reessa Finfinneetti irratti argamu keenya baay'ee gammanne. Ayyaanni bara kana baay'ee bareedaa hin jedha. Tokkummaan uummata Oromoo akkasitti wal faana ta'ee wal cina dhaabbatee nagaan gammachuudhaan kabajuudha saboota birootiif mee ergaa maalii dabarsite ilaaltaa? Ani yaa uummanni Oromoo akkatti tokkoomee duras uummanni Oromoo akka tokkummaa qabu natti agarsiisa. Duras kan adda nu baase diina Oromoon tokko har'a tokkummaa keenyas barree jirra hin jedha. Uummanni keenya kanaan dura jaarraa darbe keessa waliin beeku ture adda faca'ee ture. Duudhaa kana har'a immoo tokko taanee jira. Duudhaa kana itti fufsiisuudhaaf tokkummaan uummata Oromoo cimuudhaaf ergaan itti dabarsitu maali? Ani dhaloonni dhufus akkuma kanatti nurraa dhaalee jechuudha. Akkuma abboota keenyarraa dhaaletti dhaloonni dhufu immoo kana caalaa akka tokkummaa cimsatu hin jira. Uummata keenya ergaan ati uummata Oromootti dabarsitu jira. Ayyaana kanarratti baay'een gammadee hundi keessanuu gammachuun keenya akka mana nagaa baatanitti mana nagaatti akka nu galan hin jedha. Hedduu ulfaadhu galatoome. Eshi galatooma sanirra nu ulfaadha. Maqaan kee Hawwee jedhama. Maal godhaa jirtanii mee akkasitti miidhagdaniiti kan isin eegumsa godhaa jirtanii? Nu qarree magaalaa Bishooftuuti. Okay. Baay'ee nutti toleera kaleessa illee Finfinnee oolle. Kabaja guyyaa har'aa kana maaltu sitti dhaga'ama? Adda bakka gammachuu adda hunda haalaatti natti dhaga'ama. Irreechi dubartootaaf maali mee? Adda bakka irreechi irree keenya akkanumatti toluu dhufee natti tola baay'ee guddaa natti dhaga'ama akka. Guyyaa kaleessaa irreechi hora Finfinnee gammachuudhaan milkiin xumuramee jira. Gammachuudhaan dhugaas hin jedhaani gammachuu adda ta'e natti dhaga'ama. Dubartoota ergaa maalii dabarsita? Aadaa kana duudhaa Oromoo eeganii safuu Oromoo eeganii dabarsuudhaaf dubartoota ergaa itti dabarsitu maali? Qarree kamiifiyyuu qarree dubartoota naannoo Oromiyaa jiraatan hundumaafiyyuu hirmaaddaa yeroo kamiyyuu irreessarraa nafina irreessirree keenya akarraa namni aadaa keenyatti deebi'a aadaan irraaffatanaa hin jedha aan dabarsa. Baga geesse ulfaadho. Baga waliin nugeenya ulfaadha of kala. Nageessoo miidhagsoon jedhama. Uffata abbaa duulaa uffattee jirta. Mee uffannaan kun maal ibsa? Ani halchiisa. Halchiisni ammoo qondaala. Qondaala jechuun abbaa duulati karaa biraatiin isuma sirnaan amma kan hojjechaa jirru. Qondaala. Qondaalli immoo foollee hoogganaa waraana waliigalaati jechuudha. Kanaaf akkaataadhuma seera gadaatiin akkuma amma ilaalaa jirtan kanatti itti makoo foollee dabballee foollee qondaala jenneeti kan jirru
abbootiin gadaa fi lubni immoo wajjin bakka tokko jiran jechuudha. Mee uffannaan kun baay'ee miidhagaa. Mee maal ibsatteeti kan uffannaan kun akkamitti? Uffannaan kan akkuma laaltan kana kan waraanaa fakkaata, kan hooggantoota waraanaa fakkaata. Abbaa duulaa yookaan immoo qondaala jechuun hooggansa waraanaati kan hojjetu. Waraana hoogganaa, waraana warri hoogganu immoo uffata kanaan wal fakkeessuudhaaf kan yaadame jechuudha. Akkuma laaltan kana akka Oromootitti kan hojjetame. Kaleessa guyyaa kaleessa magaalaa Finfinneetti uummata miiliyoona 7 ol kan ta'u kan ayyaana kan hirmaate nageenyaan milkiin akka xumuramu foolleen hojiin hojjete qeerroon hojiin hojjete hojii guddaadha. Mee maal jettee ibsita akkamitti kana? Asirratti injifannoodhuma nuti wal qabannee finnetu bu'aa kanaati. Har'as immoo akkaatuma itti leenjinee qophoofnee wal leenjisnee akkaataa sirna gadaa abbootii gadaa waliin ta'uudhaan wal leenjisnee wal qajeelchaa turreeni milkaa'aa dhufne. Kana keessatti immoo Oromoonis qulqullummaan Oromootis nu gargaaree kaleessa milkoofneerra har'as immoo hin milkoofnaa jechuudha walakkaa geenyeerra. Qeerroo fi qarreen Oromoo safuu duudhaa Oromoo eeggatanii darbuu keessatti mee ergaatti dabarsitu maal? Dargaggoon aadaa isaanii eeggatanii akka tifisaniif. Amma namni hundumtuu ofitti deebi'uu qaba, of ilaaluu qaba. Wanni nu keessa jiru maalinni gaheen nuti qabnu maali, qabeenyi keenya maali jedhee beekuu qaba. Safuu qabna, aadaa qabna, duudhaa qabna. Isa sana deebinee abboota keenyarraa barannee isa sanaan jiraachuudha. Nagaan nu jiraachisaa, araara, jaalalaan wajjin jiraachuu kan dandeenyu akka kanatti jechuudha. Ergaan uummata Oromoo dabarsitu maali? Uummata Oromooti kanan dabarsu akka tasgabbaa'anii irreessa kana irreeffatanii galanidha. Bakka sakatta'iinsaattis haa ta'u qaama nageenyaa foollee keenyaanis haa ta'u sakatta'iinsas waan adda addaati irratti ta'e tasgabbaa'anii nageenyuma isaaniitiif waan ta'eef karaa tasgabbii ta'een akka isaan sakatta'aman yookaan nu deeggaran jechuun barbaada. Sabaaf sablammii wal ta'ee ayyaana kana kabajuu isaatii mee maaltu dhaga'ame? Jalqabumas Oromoon adda baasee warra kaan hin ilaalu. Akkaataa itti ofitti makee wajjin jiraachisuu qaba. Warri kunis immoo nama wajjin jiraachuudha. Wanni isa dhorku Oromoo wajjin jiraachuu wanni ulfaatu hin jiru. Kanaaf Oromoon ofitti qabee Oromoomsee wajjin jiraata waan ta'eef ammas hundumti namaa shakkii fi maalii odeeffamaa fi tolfama adda addaatirraa kan hafe Oromoo wajjin akka jiraatudha kanaan jedhamu barbaada. Yaada guddaan kennite ulfaadhu galatoome. Ulfaadhaa isinis. Martu gadashani ayole mareo 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 ya wagdi na nurra chafsi ayole mareo 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 ya waqto kumanu kenni ayole Geesse maqaa keenya jedhu. Maqaan kiyya siifan jedhama. Kana dhufe aanaa dugdaarra magaalaa Makii ayyaana irreechaatiin baga siin ga'e uummata Oromoo hundaafu. Ayyaanni irreechaa siif maali? Ani ayyaanni irreechaa anaaf eenyummaa kiyyaa fi aadaa kiyyaa fi saba kiyya kan itti ibsu jechaadha ayyaanni irreechaa. Mee qarreewwan Oromoo manarraa hafan aadaa safuu isaanii eeggatanii duudhaa Oromoo akkatti isin ergatti dabarsitu maali? Ergaan kiyya kan hin dabarsu ummanni kun wal danda'ee wal gargaaree amma kana waliin ga'eera ammaan booda nuti wal gargaaree waan jiru wal deeggarree kan itti fufnu ta'a amantiin keenyas aadaan keenyas hunduu kan waliin itti fufu ta'a jechaadha. Yaada guddaan kennite galatoome ulfaadhu. Isinillee galatooma ulfaadhu. Qalet tulluutti qalet akkanatti
argannee horree danaannee miidhagnee afaan walii beeknee akkanatti bulla jennee dabarsinaaf. Dubartii ijoolleen ammaa kun safuu Oromoo eegee deemu kan Oromoo fudhachuutu jira. Mee aadaa ofii eeganii akka deemaniif isin ergaa isaanii ijoollee akkamitti guddisartani ammasin? Ijoollee keenya guddisaa jirra, hin tamaarsisnaa, aadaa keenya barsiisaa jirra. Aadaa keenya hin barsiisnaa, akka itti qallu, akka ateetee itti gabbarannu, akka itti waan manaa hunda godhannu, uumaa keenya akka itti qabannu barsiisaa jirra. Ulfaadha galatoomaa nu jabeessa. Mi'a ayyaanna kam? Ayyaanni baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Ayyimee maqaa keetiif gahee hojii keetii? Ani Aadde Gannat Abeebeen jedhama. Gaheen hojii kootii haadholii siiqqee waliin akka koreetitti hojjedha. Ayyaanni kun egaa kaleessa magaalaa Finfinneetti miidhagee jira. Akka inni milkiidhaan xumuramuuf haadholiin siiqqee hojiin isaanii maal ture? Gaheen isaanii akkam ture? Gaheen isaanii baay'ee olaanaa ture. Waaqas kadhachaa turanii akka milkaa'uuf jechuudha. Haati siiqqee immoo yoo waaqa kadhatte waaqarraa hin dhabdu. Kanaaf Waaqayyo nu dhaga'ee milkoofneerra. Milkii guddaadha mee isin baay'ee miidhagdaniirtanii? Baay'ee milkii guddaadha. Ijoolleen ammaa kun dhallamma jiru kun aadaa isaa duudhaa isaa akkana miidhagee aadaa isaatti akka boonuu fi haadholiin siiqqee maal hojii isaanirraa eegamu maal jettee dabarsite mee ergaa dabarsite? Haadholiin siiqqee egaa dhalataan akka irraa baratuuf naa'umsa aadaa kana dhalataan ammaa kun akka barachaa deemuuf waan guddaa hojjetaniiru. Waan guddaa hojjetan. Innis maalinni faayaa isaanii siiqqee isaanii qabatanii abbootii gadaa fuula dura deemanii akkaataa saniin dhalataanillee akka irraa barachaa deemu. Amma fakkeenya hojii guddaa hojjetaniiru. Baay'ee galatoomii ayyaana gaarii. Ayyaana milkii nuuf haa ta'u. Tole hunda keenyaaf haa ta'u. Hunda keenyaaf haa ta'u. Ulfaadhaa sin. akka dhugaatitti dhugaa nurraa fudhatu waan hamtuu nurraa haa dhoobu irreecha mataa geenyee dhugaadhaan nu haa ga'u gunnaan nu haa guddatu dargaggeechi nu haa beeku jaarsi alatti haa bulu een kun harrammoo waqeeta dhugaatii harrammoo irreecha mataa dhungee waaqayyo dhungee kun amma san hoggaa nagaan nu haa ga'u minaan gabaree nagaan nu haa galu allaan gabaree nu haa galu biyya teenya biyya quufaa nu haa godhu amaa nurraa haa dhoobu dhibee nurraa haa fageechu akka duudhaa ganamaatti nu haa bulchu ijoollee nurraa haa dhoobu waaqni malkaar sadii akka uumaa ganamaatti nu haa bulchu baasaatiin nu haa bulchu dargaggoo nu haa bulchu ilmaan oromoo nu haa bulchu jaalala nu haa kennu jaalala fiqirii nu haa kennu fiqiriidhaan oolchee nu haa bulchu bari nagaa bari waaqaa nagaa bari nagaa bari waaqaa nagaa bari nagaa bari waaqaa nagaa bari haaromni nagaa yaa waaqas geenyee galata yaa waaqas geenyee galata kaleessa finfinnee irratti irreeffannee har'a handura oromoo kan ta'e
dirree siyaasa sirna gadaa horaar sadiitti dirreeffataa jirra. Yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u. Yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u. Yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u. Hayyee yaa Waaqa uumamaa lafa uumamaa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchu. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchu. Birraan abaaboo nu oolchu. Birraan qarruu nu oolchu. Birraan daa'ima nu oolchu. Birraan daggala nu oolchu. Ummati Oromoo kan bahaa dhuftan kan dhiyaa dhuftan akkasumas immoo ummattoonni sabaaf sablammiin karaa nagaa dhuftanii karaa nagaa deebi'aa galaa. Karaa nagaa dhuftanii karaa nagaa deebi'aa galaa. Qe'ee nagaatitti galaa. Biyya nagaatitti galaa. Nu kana jennee Waaqayyo kana lama haa jedhu horaa bulaa badhaadha. Abbaa Waaqa jechuun kan hundaa Waaqa uumaa Waaqa uumamaa kunoo yaa Rabbi yaa gurraacha garaa garbaa waggaa 150 keessatti sarbamnee kan irraa deemne horaa jaanii kan horaa galaanitti gallee jirra. Kaleessa horaa Finfinnee milkoofne haras milkiinaan dhufne jaalalloo keenya gurguddoon hayyuun keenya gurguddaawwan ayyaanni keessan asiin biyya ga'e asiin nu ga'e injifannoo guddaa baga Waaqni nagaan isiniin ga'e kan isin kenne isinirraa fudhatin kan isin muude isinirraa haqin amma jechu tokkummaa keenya haa eegu tokkummaa keenya Rabbi haa eegu gaaddisa keenya ayyoota keenya illee Rabbi nu haa eegu mortuu falfala Rabbi lafaan haalitu biyya keenya keenyuma haa godhu mortuun nurraa acha haa fageessu waan gaarii nutti haa kaleessu biyyumaa biyya urgaanu haa godhu biyyumaa biyya ititte nu haa godhu gadaan teenya rooba biitti quufaa gabbina deebana horaa bulaa. Booran Guji Macha Eebis Naaf galchaa. Hayyee yaa Waaqi gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemboo garaa taliilaa Waaqayyo Oromoodhaa dhageesseet hora Finfinnee kaleessa irreeffanneet har'a immoo horsadee bakka qabsoo uummata Oromoo sirna gadaa keessaa burqa qaqqabnee yaa galata. Biyyi keenya nagaa haa ta'u, xinnaan keenya nagaa haa ta'u, guddaan keenya oolee haa bulu, hayyuun keenya oolee haa bulu, xinnaan keenya nuuf haa guddatu, guddaan oolee haa bulu, beekaan haa fulla'u, wallaalaan haa beeku. Yaa Waaqayyo immoo Oromoo inni har'aa Oromoon tokko ta'uu agarsiisa ammallee Oromoo tokko taasisi. Kan Oromoo addaan baasu Waaqayyo nurraa dhoowwi. Nama Oromoo dhiigu Waaqayyo nurraa dhoowwi. Tokko taanee irraa kun afaan maali? Gadaan qufaa gabbina horaa bulaa deebana. Hayyee yaa Rabbi jaalalatee nuuf kanni. Yaa Rabbi Oromoo teenya takka taate tana waan dalayde tana nuu nyaachisi. Yaa Rabbi Oromoo nyaachuu barbaadu nurraa qabi. Yaa Rabbi qaroo teenya nuu tursiisi. Yaa Rabbi hayyuu keenya nuu tursiisi. Yaa Rabbi warra xiqqaa isaanii guddifatu nu godhi. Warra guddaa isaanii kabajatu nu godhi. Warra daangaa isaanii sabaa sablammii isaaniitii hojii eeggatu nu godhi. Yaa Rabbi jaalalatee nuu kanni. Ani jee yaa Rabbi kiyya nuuf ji. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu bakka shi bakka haa ta'u bakkeen nagaa haa ta'u waaqni kan roobaa haa ta'u roobni kan margaa haa ta'u margi kan sa'a haa ta'u saani kan abbaa haa ta'u kan horeen abbaa haa ta'u hallayyaan dirree haa ta'u barbadaan gabbinaa haa ta'u booruun sugaa haa ta'u tokkummaa Oromoo ammayyuu kanaan dura tokkummaa Oromoo nuuf haa cimsu waaqni gadaan nu haa bulchu gadadoon nu haa lagu barri rooba nagaa gadaan quufaaf gabbina. Rabbiin nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu. Oromoo afaan tokko Rabbi haa godhu. Hora Finfinnee irratti milkoofnee jirra biyya teenna ta'uu garsiifnee jirra. Horri harsadee ammoo bakka qabsoo irratti eegallee qa'ee teenna qa'ee nagaa Rabbi haa godhu. In milkoofnee Rabbi milkii tana bakkaan nu haa gayu. Hayyoota teenna warra qabsoo kana keessatti gahee gugurdaa taphatan. Fagoo nurraa ta'anii akka nu rakkoo teenna hiikannu nu gorsan umrii Rabbi haa dheeressu nu keessa haa bulchu qa'een teenna qa'ee nagayaa haa taatu Oromoo afaan tokko Rabbi haa godhu eeganaa gabrummaan Oromootti hin deebi'in tokkummaa Rabbi nu haa kennu garaagarummaa nurraa haa balleessu wal sakaaluu fi wal rakkisurraa Rabbi nu haa qulqulleessu Oromoo Rabbiin kiyya isiin nama dhugaati kaleessallee Finfinnee ati agarte kana ijasanitti osoo bishaan gadi hin dhaqin osoo namni tokko nurraa miidhamin Oromoon nama nagayaa ta'u Oromoon saba guddaa namni irraa waa baratu ta'u mirkaneessinee jirra Rabbi nuu taasisee jira Rabbii keenyatti galata galchina galatooma injifannoo uummata Oromooti galatooma.
Ani cufnaan hin banu namu. Jed. Nare bisana falcha, nare bisana falcha, ija kalbi rana bisa. Ayewa, waka umama, waka jechan kanunda, lafa jechan kanunda, sagaltama gabra, saglam borana, torban barentumma, lafa gurrati magra, waka gurracha gara garbale, mogara talila, tokicha makadibba, ajeftu guman bast, warra welitun qabdu, waka yomi lamo bobbafan, waaqayyo miila fira bobbaafanne bobbaa tikseetiin tira godhi iddana laadduu godhi malkaa fitiinsa godhi tulluu ijaaba godhi waaqa tuulama sadeenii waaqa maccaaf tuulama waaqa tulluu saddeetta waaqayyo waaqa hora jaangalaa waaqa caffeetumaa lafa uumaa ganamaa waaqa odaa nabee waaqa odaa shananii waaqa gadaa shananii waaqa barcuma shananii waaqa waraana shananii waaqa bokkuu shananii waaqayyo halkan nagaan bulle guyyaa nagaan nu oolchi hamaan gargar nu oolchi biyya teenya biyya nagaa godhi nagaa dhugaa godhi waaqayyo beekadhaan nu bulchi waaqa xinnaa keenya nu guddisi waaqayyo jaarsan nu bulchi waaqayyo jaartin nu bulchi waaqayyo qeerroo keenyallee nu tiksi waaqayyo qeerroo keenya nu funuunsi waaqayyo biyya teenya biyya jaalalaa nu godhi waaqayyo biyya teenya biyya gammachuu nu godhi waaqayyo biyya teenya biyya tokkummaa nu godhi waaqayyo garaa keenya aannan godhi waaqayyo afaan keenya damma godhi waaqayyo ejjeta teenya tokko godhi waaqayyo eebbisaa nama godhi barsiisaa waaqa godhi xuurii barsii nu baas gadaan roobaa nagaa biitti quufaa gabbin Oromoo noo falcha, qeerroo noo falcha, foollee noo falcha, abbootii gadaa noo falcha, manguddaa noo falcha, waaqni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, gaafii dogongora nu haa oolchu, gaafii dogongora nu haa oolchu, biyya keenya nagaa nu haa godhu, malkaa teenya nagaa nu haa godhu, malkaa tulluutti nu haa bulchu, kallachaan nu haa bulchu, gadaadhaan nu haa bulchu, dhugaadhaan nu haa bulchu, finfinneen teenya deeffanne annogaa ibbaaf shantama garbummaa cabsineeti kunoo milkoofne milkiin kun nurratti waaqni haa irraanfatu milkiin kun waaqni nurratti haa irraanfatu waaqni gadaan nurratti haa irraanfatu malkaa tulluun nu haa dhaga'u an karraan rakkate karraa banamuuf an tulluu gadaan rooba bitti quufa gabbina Oromoo noo falcha, Oromticha noo falcha. Waaqa uumaa, waaqa uumamaa, waaqa jechaan kan hundaa, lafa jechaan kan hundaa, sagaltama gabraa, saglan boornaa, torbarreentummaa, lafa gurraattii, magraa, waaqa gurraacha garaa garbaa. Waaqayyo miila bobbaafne miidhaaf bobbaafne bobbaafne tiksee xeenxira godhi hiddan allaaduu godhi malkaa fitissa godhi luuxxuu ijaaba godhi biyya maccaaf tuulamaa biyya fincaan tuulama sadeenii biyya horajaanii biyya horajaan galaan biyya odaa nabee biyya odaa shananii biyya gadaa shananii biyya warcima shananii biyya alangee shananii waaqa qaamaa shanii nu uumte kan nagaa bulee nagaa nu oolchi tolaa wajjin nu oolchi hamaan garagara nu oolchi darbataa eboo qajeelchi barataa qubee qajeelchi taa'aa gaaddisa qajeelchi murteechaa murtii qajeelchi jireenya fayyaa qajeelchi waaqayyo kunoo horaa sadiitti dhiyaannee kunoo kaleecha horaa finfinneedhaa eebbisiifnee fudhannee burqaa oromootichaa qabannee hora jaangalaan keessa asiin hora takkaa qabannee har'ammoo horaa sadiitti galee yaa waaqayyo hora kana hora nagaa nu godhi yaa waaqayyo ummata kana ummata nagaa nu godhi yaa waaqayyo kunoo nagaa sii dhufne nagaa nu galchi waaqayyo dhukkuba hamaa nurra dabarsi waaqayyo waraana hamaa nurra dabarsi waaqayyo oromticha walii galtee kenniifi waaqayyo kaa qabnu nu bulchi kaa oromtichaatu nu bulchi aadaa keenya nu bulchi saba keenya nu bulchi qeerroo keenya nu bulchi dubartii teenya nu bulchi kaa keenya nu bulchi biyya godi gadaa mootummaa keenya nu bulchi gadaa teenya nu bulchi mootummaa oromtichaatiin nu bulchi kana fudhaa waaqayyo nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi amaan gargar nu oolchi tola wajjin nu oolchi biyya keenya biyya nagaa nu godhi kunoo kan finfinnee hoofallee karsadii atin hoofalchi kan baddaa gaaraa dhufe nagaan nu galchi oromoo tokko nu godhi Hare